Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan fayyaa qabdanii nagaa kootti galata rabbi deebi'ee dhufeen jira ammasii waan na kofalchiisu takka ture jechuudha. Waa'een cidha Saayidoo fi Ayyuu kana namoota baay'ee maraachitee jirti. Namoota baay'ee maraachitee uffata gachisiisteerti jechuudha. Kottaa ajjinumaan ilaalla. Kottaa ajjinumaan ilaalla. Yaayyaa hoppii ajjinumaan ilaalla. Maal akka isaan ta'aa jiran. Inuman du'e dhugaa waaqa. Isa miti ana kan na dhibe. Waya atiyaa saraga. Way Saayidoo namni maraatiin hin jiru bar. Namni maraatiin hin jiru cidha isaa kana. Namni maraatiin hin jiru. Laala. Akkuma isaan ta'aa jiran naaf ilaala. Ajaa'iba sagalee isaatti dabala gamoo. Wayinuma dhumne bara kana way Saayidoo. Ani kan hajiin na dhibe malee ofiifuu olin jedhu danda'ee. Olin taala jedhe achumatti gadi gub jedhe. Rabbii kiyya. Beeksisaatu dhufe. Innaa sagalee isaatirraa kana. Innaa namni cidha Saayidoo fi Ayyuu kana irratti namni bakka dhugaadha jedheen fudhanne jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi maaliifin bakka piraankii nu gochaa jiranii gaafa dhaqanii immoo surmaayyuu mindinoo meemooriin badee gaafa jedhamu jechuudha. Bakka itti sobanii raawwatanii meemooriin badee jedhanii waan piraankii ta'eef akkas jedhanii kan jedhe namoota baay'ee aniyyuu jechaatiin ture dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Aniyyuu sobanii raawwatanii waan dura piraankii nu godhanii fi amma immoo meemooriin badee nuun jedhanii malee meemooriin badee miti sobanii mucayyoollee maqaa balleessaa turanii jedhee gaafa duraa garuu gizeen argu gaafa dhaqxee hiriyyaa sumayyaatiituyyuu meemooriin kun akka badu dhaqee kaameraa keessaa baasee mana gaafa jedhanii baay'ee takka haariin ture jechuudha. Maaliifini bakka namni kun jira mitiiree keessi kee waa baay'ee si yaada bara. Waa si yaada keessi kee jechuudha. Jarri kun garuu isaan amma isaan ilmoo walitti turanii jiru. Nama wal jaalatudha. Nama ilmaa walirraa qabudha. Yaani bakka nama erikta akka wal geessu miti. Waan fedhilee yoo taate walitti dhalanii qaban waan ta'eef jechuudha. So gin dhalli namaa kun waa baay'ee yaada jechuudha. Keessa isaatitti waa baay'eetu keessa isaatti dhufa. Waa baay'eetu itti yaadama jechuudha. Intalli kun odoo isa fakkaatti isaa taatee osoo akka isaa taatee akkana isaan gootu maaliifini akka seerattis ta'e in eeyyamama waan ta'eefi akkana isaan gootu waan bakka jira mitiiree waa baay'eetu jedhama jechuudha. Jechuun amma nuti waan nurraan eegamne takka jechuudha kan nuti yaannu waan nurraan fakkaanne takka waan isaan keessatti hin uumamee too yaadamee hin jirre takka yaanna jechuudha keessa kan keenyatti. Namni baay'eenis akkasumatti yaada. Deebi'anii uffanii jiranii qaba. So namni baay'eenis akkanumatti yaada jechuudha beektanii akkuma nani yaade kanatti akkuma nani bakka anatti fakkaate kanatti itti fakkaata namoota baay'eettis jechuudha. Gin akkasii miti jechuudha dubbichi ishiin haartitirree waan kana akkamitti abbaan manaa koo anaan na dhiisee osoo ani hin jaallatiin osoo anaan hin mari'atiin osoo waan sana ani fedha sana hin qabaatiin maaliif sanatti gala jettee raawwatte gochuu dandeessi waan sana akka hin milkoofne akka suurri isaanii gadi ba'ee mul'anne akka cidha isaanii hiriyoonni isaanii namni isa jaallatus namni isa hin jaallannes akkasuma namni Ayyuu jaallatus namni isheen jaallannes namoota baay'eetu jira waan ta'eef biyya lafaa kanarratti gaa namni hundinuu qixa wal jaallata yookiin qixa na jaallata jettee hin yaaddu jechuudha. Kasi jaallatus hin jira kasi jibbus hin jira jechuudha. Kasi dinqisiifatus hin jira kasi hin dinqisiifannes hin jira. So kana biratti akka gadi ba'ee too hin mul'anne
cinni kun yoo godhame illee akka bifa viidiyootiin hin mul'anne jettee raawwattee hiriyyaan isii sun yookiin immoo osoo Sumayyaan quba hin qabaatiin jechuudha. Osoo Sumayyaan quba hin qabaatiin hiriyyaan isii sun Sumayyaadhaaf oogdee raawwattee yookiin waan jaalala Sumayyaa qabduuf waan sana gochuu dandeessi jechuudha. So bakka kanatti Iyyaasuu guddaa galateeffannaa. Sababni isaa viidiyoo kana Iyyaasuudha kan waraabee inni immoo viidiyoo kana waraabee biratti qabee idiit godhee tolchee har'a akka namoonni hundinuu soba jechaa kan ture hundinuu akka har'a dhugaa godhatee raawwatee jechi garaan nama baay'ee gammadee garaan nama baay'ee gaddee argitee bakka nama baay'eedha jechuudha. Amma iddoo kanatti amma hajiin takka irra dubbatee hin beeku waan si dhibu waa'ee Saayidoo kanarraa irraa dubbatee hin beeku. Already isaan nama ollaa tokko jiraatanidha. Saayidoo faana Yamanitti naannoo tokko isaan jiraatanii hojii kan isaan hojjetan waliin turanii jechuudha. Waa baay'ee yeroo baay'ee naasaa waliin hojjetan kana duraniin harka jechuudha. So takka irraa dubbatee hin beeku. Gin har'a gammachuu isaa mana keessa fiigan jechuudha. Abdii wajjiniini. Abdiin isaas silkii qabate mana keessa fiiga. Ajiinis achi silkii qabatee mana keessa fiiga jechuudha. Jechuun bakka hiriyyaan kan kee gaafa siif gammaddu hedduu sitti tola, hedduu si gammachiisa. So baay'ee takka gammade jechuudha. Baay'ee takka natti tolee, baay'ee takka jechuudha. Amman duraan gammadee fincaalatti gaafa hiriyyoonni isaa gammadanii akkasitti mana keessa fiigan hedduu takka natti tole, hedduu takka gammade. Because namni takka gaafa gammadu atis wajjin gammaduu qabda. Gaafa namni kan kee, sabni kan kee, lammiin kan kee, dhiigni kan kee tokko gaddummoo gadda isaa sana wajjin qooddatu, gammachuu isaa wajjin qooddatu qabda. Because nunas gammachuu kan kee si wajjin qooddannee jirra jechuudha. Yeroo gadda keetis si wajjin yeroo ati waa'ee viidiyoo sanaatiif akkasittiin loltu si wajjin lollee jirra jechuudha. Duubatti hin deebine. So baga gammaddanii isiniin jira. Ammas irra deebiidhaanii garuu hajiin waan takka waan aarsi takka qaba jechuudha. Osoo bira hin darbini viidiyoo kanaan dursa silkiidhaan ilaaleetiin dhufe jechuudha. Already amma saayilentii godheetiin jira. Calliseetumaan ittiin jechaa jira maleedha. So kan Sumayyaa faarra godhadhu laata itti qayyadee hajiin na aarsee jira jechuudha. Maal jedhee harka 100 keessaa 95 jedhee bara 95 shufti habibi shufti nama meeqa yani harka 100 keessaa 95 jechuudha. Shamara 95 yoo daandii sobaat irratti fudhattu harka 100 keessaa nama 5 qofaadha kanatti fudhatte biroo maal jechuudha. Jechuun ati bakka kanatti haati keessa jirti, obboleettiin keessa jirti, haati manaa keessa jirti, ilmoon keessa jirti. Kana keessaa harka 100 keessaa 50 illee odoo jetti xiqqishuu takka arraba kee irratti qaanfachuudhaaf jettee raawwatte harka 100 keessaa harka 50 illee odoo jettee akkas harka 100 keessaa 95 shamarri soba jaallatti jette abboo maqaa isaatiin maali qabboorraan qayyaradhaa nama irraa jijjiirachuu naa wayya naarsanii jechuudha. Argaa isaanii maal isaan ilaaluu isaanimayyuu ni ilaalu hin hordofu kana booda harka 100 keessa 95 shamarri soba jaallatti. Hara sombi kee haa tolu. Harka 100 keessa 95 shamarri soba jaallatti deeboo dhiifama naa godhaati yoo nattaartanis nattaaraa jedhamu maal abboo harka 100 keessaa xiqqoomallee sobdeetu mallee harka 100 keessaa 50 mallee nyattu sobdee abboo seedoo hankoo seedoo manaa wayya abboo seedoo dhumnaa wayya amee sagaleetti dabaladha. Tahu. Hai, maal jettan isinam? Maal jettan? Maal jettan? Mana akkasitti wal fixaa jira kuna. Nu arrabsaa jira sun immoo argaasa. Maa nu arrabsamee qoy? Harka 100